biyya wajjin gisee reefka galchan dayitee awwaallatta ijaan agartee inshaallah rabbii maanaa sabrii siyaa kan nu jajjabaadhu. Amma wanni niin uummata Oromootti siidhaamu miciyyoo xiyya akka biyya namaatti narraan awwaalle akka biyya galchitanii na awwaaltanii. Ittiin siidhaama sana dalattee mislaa isiin. Sana dalatti sanumaan jira. Anuu ammaa sana falmachuu Oromoo ijoollee sanatti qubatan jechaan akan saawutiin jira ijoollee biyya ijoollee torban tabaati. Ijoollee torban sana deebi'ee amma tokko fi baadii torban laalle akanii haattoona uffattee haattoona taa'u jira wala ijoollee qubatan jechaan akan taa'u jira. Dhiiga ijoollee gubattee san baasuudha. Dhiiga ijoollee gubattee san taa'uu fi amma tokkoo fi amma tokkoo fi baadii torba ijoollee torban qaba. Amma tokkoo fi baadii afur mooshan. Takar ijoollee biyya nagarre gurraatii fi diimtuu ijoollee kan falmu wadan taa'u jira haattoona amma haattoona keessaan jira haattoona uffateetiin haattoona jiru ilmoo Oromoo jecha ilmaan tokko akkumaan ani isin dhaabbate haratti yeroo karaa bikka jiranitti ilmoon teessanii akkaataa ammoo ilmoo abbaan qabnetti kan sigatee hin awwaalle. Ittiin siidhaama sirritti sagalee sii waraabu jira sagaleen hin maxxansa uummata Oromoo biraanii siigaa. خلاص جبادو إن شاء الله يصير يبقى يصير خراب يجعل شو فرمون بيجر من جرت الرو اللي قالوا جرتي بيجعل شو ده ماني أتيس جبادو ركبت يوها سيمي جويته قلت تاته قلته ولينا والله تاو إيمان صبري ربي سيفاخن جبادو ديره هي نام صبراني كبدا Ijoolleen shan sibira jirti lameen tagalchite tana. Hayaatii fi helwaa tana maqaan amuuna jetteessa. Amuunii fi hayaat hanaatu galche. Haati irra darbitee biraa deemtee fi hangalchee warra keenya kaayee biraa deeme. Adeerooti maqaa kee guutuu eenyu siin jaan bilbilli sagaleen ta'e xiqqoo tanan dhagaamte hedduudha maqaa kee guutuu eenyu siin jaan. Ati maqaan kee guutuun eenyu? Guutuun Isaa Adam Muhammad. Isaa Adam Muhammad. Isaa Adam Muhammad. Isa Amul Isaa Adam Muhammad. Inshaallah maatii miti rabbumaatu asirra dhaabbadhu jeeni. Rabbi maana sabri siyaa kan nu jajjabaadhu haati si biyya jirti booyaman jirtiree. Biyya jirti ma ishiisummaa kana ilma fileeshiiti hatta kan itti kun ilma isumaati jaanni isin ilma daadaa isaati jaan adaada taatiif jaanaati warra keetiin. Inni beekaa hawwannaa duraanii wasi beekaa gaafa damsee wal biqilanii hin beekaa fedha isaan. Khalaas maana sabri rabbi siyaa kan inshaallah dhiiga isii rabbi haa baasuuti. Jajjabaadhu adeeroo. Ayyee.